Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas nagaa jirtu ani nagaa kootan jira galata waaqayyoo bakka sa'aatii kanaan isin ga'e akkasuma warri viidiyoo laayikii sheerii gochaa jirtan koomentis barreessaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa eebbifamaa waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo viidiyoo kaleessaa hojjedhee galakkisee tokko irratti dhugaa ijoolleen sheeris gootanii koomentii garaagaraattis naa barreessitanii hundi keessanuu guddaa galatoomaa maaliif jecha isiniif hin qabu jechuudha. Jechaan isiniif hin qabu jechuudha hundi keessanuyyuu galatoomaa isiniin jechuu jaaladha. Akkasuma immoo viidiyoo kaleessa ani hojjedhee galakkisee keessatti jechoota baay'ee wantoota haasa'ametu jira jechuudha. Maalidha inni mastuu kuni jechuutti hayyachuu kuni jechuun keessanii nafu akkuma hiriyyaan koo walii naaf goote jechuudha. Maaliif hiriyyii abbaa daa'ima kiyyaatiniin birriidhaan akka gurgurannu jettee birriidhaan na jijjiiruu barbaadde sinitti himee kanan ture. Ammas dammo ani wanna dogongora wanniin haasa'e tokkoyyuu hin jiru jechaa jirti. Wanni dogongora wanti haasa'e tokko seerumaafiyyuu hin jiru. Ani waan sirriin haasa'e, ani waan dhugaan haasa'e. Maaliif namni tokko yeroo balleessu homaatti fakkaatu jechuudha. Dogongora isaa san immoo hoggaa irra darbee oolee bulee jedhee dogongora isaa san itti mul'ata san malee yeroo sanatti itti mul'ate jechuudha. Waleen isaa akkas ta'aa jirti jechuudha. Amma dammoo video har'a galakkisee turte waleenoo dhaggeeffatan. Maaliif samoonii kana video mashiitaan eegaa jira bakka maaliif waan addisii sheeraayin dhagaa jira jechuudha. Waan haarawaa sheeraayin dhagaa jira dhugaa. Amma dammoo maatii kiyyas ishumatti itti hime jechuudha turallee. Amma immoo maatiin akka ana uleedhaan na eeggachaa jiran. Maal ana daa'ima xiqqishuudha kan maatiin kun na dhaananiif. An daa'ima xiqqoo miti kan maatiin kun na dhaananiif. Ani daa'ima waggaa 18 olitti sila ta'eefu maatiin kun na dhaanuu hin danda'u. Na gorsuu ni danda'u, na loluu hin danda'u. Garuu eenyullee uleedhaan kan na eeggatu hin jiru. Maaliif mirga narraa hin qaban kaa? Akka waggaa 18 harka isaanii tan jira. Mirga narraa qabu. Garuu waggaa 18 guute mirga narraa hin qaban. Wanni ulee isaan geechisu hin jiru. Yoo danda'an na gorsuu, yoo danda'an na gargaaru, yoo dadhaban hin dhiisu jechuudha. Inni biraa dammoo hiriyyaa kiyyallee taanan jechuudha. Yoo fedha qabaate na waliin jiraata. Yoo fedha hin qabaanne garuu waniin isa godhu tokkollee hin jiru. Duraayyuu innuu jedhee jira. Itoophiyaa hin dhufini achittan dhufaa jedhee ture viidiyoo miila darbee hojjedhe irratti jechuudha. Hin dhufiniitoo ani achan dhufee hojjedha naan jedha. Ani immoo naaf galee jira. Saatuma sanittuyyuu akka inni fedha fi hin qabne naaf galee jira. Maaliif ጊዜ tokko jechoota namni siin jedhu keessatti namoota baay'ee karaa dheeratti isaan barbaada jechuudha. Gaafa karaa dheeratti isaan hedduu isaan garuu gadi maaliif kana jedhanii ifa baasanii sitti himuu hin sodaatu sila ta'eef isaan dubbii asitti gabaaftanii qallalchanii gaafa isinitti himan siniif gala jechuudha. Inni maal jedhe Itoophiyaa hin galini bakkuma jirtu san dhufne achumatti wajjin jiraannaa naan jedha. Jennaan ani si fiduu hin danda'u. Biyya kana si fiduu hin danda'u. Biyya nani jiru kana immoo namni seenuu hin danda'u. Sababa saniifiyyuu ani wanni siif godhu tokko hin jiru. Ammaaraachis situ beeka jennaan ammaaraachis si harka jira naan jedhee ture jechuudha. Maaliif edaa isheen jara kanneen wallachuuttiyyuu haasa'aa jirti jechuudha. Achittis nama Itoophiyaa itti naasofte asittis isatti naasofti jechuudha. Maaliif garuu gaariin godhee hojii gaarummaa tan godhee jechaa jirti. Hojii gaarummaa akkanatti himati kan godhan jechuudha. Hojii gaarummaa eenyullee akkanatti hin godhu jechuudha. Maaliif ani bar sa'aatii kanatti ati viidiyoo hojjechuu bichaa laalte malee haga keessa qofitti natti dhaga'amaa jiru, hagan aaraa jiru, hagan gaddaa jiru. Ana qofa bichaatu beeka jechuudha. Sababa saniifiyyuu viidiyoo ishii mee walumaan dhaggeeffadhaa waan ishiin jette jechuudha. Bakki dogongorallee hin jira jedhee yaadu wanni dogongorallee hin jira jedhee yaadu maaliif jennaan mastuudhaan jechuudha. Warroonni biyyaa sa'aatii kanatti wanta hunda isaatu dhagaanii jiru jechuudha. Amma
hojii ishee kanarratti waan ta'e kanarratti namni nama ajaa'iba jechuudha. Gaarummaadhaaf waan hundumaaf iyyuu hundi isaanii ollaan akka bultee beeka malee akkatti bulee abbaatu beeka jedhanitti gaarummaadhaaf waan hundumaaf iyyuu gaarummaadhaaf adii wadde isin jechuu barbaade namoota baay'eetti baay'istanii keessa keessaniin himatina lakka waan taasisanis garuu rakkina keessan himadha garuu immoo hin beeku baay'ee ulfaataadha dhugaa haala garuu gira nama gabbaa hin beeku ani dhugaa akka uummata namattis dhiyaatanii ishiin annu jettee nama tokkotti dhiyaattee jiraachuu dandeessu baay'ee ulfaataadha jechuudha ishiin amma gaarummaa waan hojjechaa jiru ishiitti fakkaate jechuudha garuu bakka jecha akka namiidhaa jirtu hin beektu akka keessa namiidhaa jirtu hin beektu jechuudha gaarummaan hojjedhaatti beekti malee ana akka namiidhaa jirtu hin beektu jechuudha sababa saniif iyyuu rakkoo hin qabu waan barbaaddellee jedhii hojjedhu rakkoo hin qabu gaarummaadhaaf ana malee jaalatteellee jibbitee waasiin jedhu keessa andaami koo birri'an hin jijjiiru jechuudha jireenya koo birri'an hin jijjiiru dunyaan qabeenyi ni dhuftillee ni baddillee an dhimma birrii hin qabu dhugaa dhimma birrii hin qabu kan kootuyyuu namatu nyaata jechuudha sababa saniif iyyuu jabaadhu shaggaarra jirta waaqayyo fiixa si baasu egaa hojii gaarummaan hojjechaa jira jettees waaqayyo fiixa si baasu siin jechuu jaaladha akkasumas kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuu tuqtatan hundi keessanuu viidiyoo kana laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa akkuma dura isiniin jedhe namoonni rakkinni akkanaa irra ga'ee jirutti cinqii keessa jirutti cinqii keessaa bahuudhaaf yeroo rakkata wayii ni jira sila ta'eefiyyuu viidiyoo kiyya kana dhageeffatanii jajjabina godhachuu danda'u obboleewwan koo aguma barbaada illee rakkinni illee isinirra ga'u obboleessa koo dhiiras taatu shamaras taatu abbaa koo haadha koo biyya ambaa keessa jirtus biyya keessa jirtullee hoo taate namni viidiyoon kun si bira ga'e aguma barbaada illee rakkinni isinirra ga'u rakkinaaf iddoon kennina rakkinni ni dhufa akkuma ganni dhufu birraan illee dhufa